maatiin haftaasni jechuun barbaada. Warroonni maatiin haftatanii jirtan immoo hedduu tokko galata guddaan biraa qabdu. Baay'een isin jaalladha, baay'een isin kabaja isin jechuun barbaada. Akkasumas immoo guyyaa har'aa maal qabattee dhufte naan jechuun keessan hin oolu. Viidiyoo Amaariffaa irratti gadhiifamu tokko na argee hedduu tokko na azzansiisee jennaan hin qabadhee dhufe jechuudha. Isarraa xiqqoo isiniif qooda jedheetiin kan hin dhufe jechuudha. Innis maalidha viidiyoochi waa'ee maalii kan ilaallatudha? Waa'ee ijoollee biyya Arabaa keessa jirtudha kan ilaallatu jechuudha. Ijoollee biyya Arabaa keessa jirru shamara baay'ee jira. Inni kaan daa'ima gatee, inni kaan immoo maatii isaa gatee, waa hunda gateeti kan inni biyya Arabaa keessa hojjechaa jiru jechuudha. Ijoolleen biyya Arabaa of jijjiiruuf yookaan immoo maatii jijjiiruuf yookaan immoo rakkina duraan keessa ture sana keessa nan ba'a jedheeti kan inni biyya Arabaa yookaan immoo biyya bakkeedha kan nuti dhufnu dalagachuudhaaf waan ta'eef isa kana xiqqoo viidiyoo warra Amaariffaa sana beektu mitire ijoollee Amaariffaa interviyuu nama gootu sanattu irratti hin argi jechuudha. Viidiyoo kana dhumaa fi jammararra isinii gashe jechuudha. Gidduu yoon gaggashu baadhe daqiiqaa isaa dagadheen jira natti fakkaata. Silkii kanarraa immoo dileeteen jira jechuudha. Chaarjiinis immoo cufuuf jedhasichi hin barbaadu. Silaa gidduu isinii gaggalchaa nan hojjedha ammayyuu. Kanaan waan gidduu gashu natti fakkaatu viidiyoo edit gochuu irratti gidduu isinii gaggalchaa hojjedha jechuudha. Hin jiru silkii kanarratti dabarsee hojjedha ture duraanii. Amma badeera jechuudha na dura. Kanaaf jennaani ijoolleen biyya Arabaa jirtanii namoonni tokko jechuudha. Ijoolleen biyya Arabaa jirtan of beektu jechuudha. Hundi keenya biyya Arabaa jirra. Gaafaas biyya baanee biyya kana dhufnu gaafa birrii argannee gaafa maal jennee bakka xiqqooma mana ijaarannee yookaanis immoo xiqqooma uffata gaarii babbareedaa isaa diggata madaam irratti arginee hin bitanna ta'e bakka jirruu fi waan hojjennu sana yookaanis immoo waan biyya baane sana wal'aala jechuudha. Yeroo tokko kun nurraa isin hin barbaachisu. Waan biyya baataniif beekuu qabdu. Rakkoo keessa dabartanii yookaan qotiyyoo isinitti gurguranii ta'a warri keessan kan isin baasanii yookaan bakka waa hedduu cinqii dararaa meeqadha kan namatti ba'ee paaspoortii baafatanii iyyuu dhufan jechuudha. As gaafa geessan immoo jechuudha ergi dalagattanii jettaniiti birrii keessa walitti qabachuu dhiistanii yookaan bakka yoo of jala keessanii deemtan yoo jala keessanii raftan homaa rakkinaan qabu ko isin garuu maal gootu ergi biyya kana dhuftanii dhiiratti birrii ergitu jechuudha. Nama hin beeknetti yookaanis immoo jaallatanii feesbuukii irraa bartanii nama maatii isaa hin beekne nama eenyummaa isaa hin beekne jechuudha. Afaanuma Oromoo haasaadhaafitu fuutanii birriitti ergitu jechuudha. Afaan Oromoo haasaa ni nyaata Oromoodha ni nyaata jettaniiti kan isin birriitti ergitan jechuudha. Oromoo dhiisiiti haadhoon keeyyuu birrii argatee nan si nyaata. Obboleessa meeqatu obboleettii biyya Arabaatti mana naa ijaarretti ergattee birrii meeqa nyaatee boosisaa jiru baay'eetu jira jechuudha. Maaf isin hin galu? Gaafa namni TikTok irra ba'ee bo'u, gaafa namni Facebook irra ba'ee bo'u, gaafa namni YouTube irra ba'ee bo'u hin argitanii ijaan qabdanii iji keessan hin argu. Yeroo dhiiratti birrii ergitanii lafa akkasii bakka akkasiitii naabiti mana akkasii bakka akkasiitii naabiti jettanii gaafa dhiiratti birrii laattanii nyaachiftanii iji keessa hin argu. Dhiifama. Otoo iji keessan arguutu dhiira birrii nyaachiftu. Dhiirri biyyaa immoo maal godha? Kan inni irratti kaasee haasa'e. Dhiirri biyyaa immoo maal godha? Jaartii bareedduu, jaartii abaaboo fakkaattu, kan bishaan lagaa fakkaattu jechuudha. Jaartii of jalaa qaba. Kan itti birriitti ergitu sun. Na qufaasisa qufaan na qabuuf moo? La natti awwaaree wayita. Adda baan dubbadde waan dhugaan dubbachaara. Maal taate boo? Ar. Gidduutti na kafalchiise. Kanaaf jennaani xiqqoo barumsa isinii taa'ee tan dhufee viidiyoocha argeen dhufee beektanii isiniif hin gadhiisa viidiyoo sana. Dhumarrattis jalqabattis viidiyoo sana poosti isinii godha. Amma kee inni jaartii biyyaa qaba. Jaartii bareedduu kan biyyaa laallatee fuudhee naataati jedhee ishee biyyaa qaba. Garuu jechuudha ishee biyya Arabaa kana immoo birrii seerraa nyaachuudha jedheetu goyyoomsa jechuudha. Dhiifama gidduutti natti awwaaree na qufaasisee ijiyyuu natti diimatee dhufe.
asirratti hawaara yeroo lamaan dubbanne viidiyoo argin dubbanne ay balaan fuute yarabiki mataan dhukku haara saniyyuu immoo akkin jedhe kanaaf jennaani inni otoo dubartii biyyaa bareeddu ishee qabuutu warra asiirraa immoo shamara biyya rabaarraa immoo birri nyaata maal jedhaa teekestii argitee beektaa jaartiinsaa seensuun otoo silkii gaa wal hirkaa fuudhanii fattashu miti hin beektu silkii wal hirkaa fuudhanii fattashanii isa booddee gaafa silkii fattashanii silkii dhalaa argite jechuudha. Telegiraamiidhaan kan inni janajjanu jechuudha. Jaartii hin qabu jedheetu ishee biyya rabaa sana janajjana. Maaliif akka janajjanu saniin booddee maalidha kun jettee gaafa isheen gaafattu homaa miti maalii akkasumatti wal barre jedheen. Isaan lakkaallee maal wal godhanii uffatallee walitti baasisiisaniiru na fakkaata. Uffata baasii anillee baasee waliimmoo maal jettiin taluuqaa viidiyoo sana isiniin maxxansaame. Viidiyoo sana isiniin fidaa. Akkanallee jedhaniiru na fakkaate. Isaan waan baay'ee keessa galaniiru. Inni maaliifi shamara biyya rabaa jaallatee miti inni utuu bareedduu waan kana fakkaatu biraa qabu biriif jaallate. Biriif isin jaallate malee inni jaalala dhugaa miti. Biriidhaaf kan inni isin jaallate malee isa dhugumaa miti. Biriidhaa jedheetu kan hunda keessa galee mistira keessa waa hunda keessa galeeti kan inni haasa'aa jiru malee isin jaallatee miti. Sababiin isaa jaartii bareedduu biyyaa qabaa. Baqa kan jireenya wajjin dhaabbatee kan mana walii wajjin mana tokkotti walii wajjin galanii qabachuudha jaartii. Garuu asii immoo shamara biyya rabaa goyoomsuudhaaf jedheetu sobeesikiin itti taasee birrirraa nyaata. Adara wanti isinitti dhaamu ijoollee baay'ee warri yuutuubii irra hojjetan shamara duwwaadha. Kan hin heerumne hedduu baay'eetu jira jechuudha. Adaraa dhiira jechuudha. Dhiirri Oromoodha jettee yookaan immoo lammii kooti jettee yookaan immoo na beeka jettee hin nyaatamin jechuudha. Yoo feesbuukirraa silaa onlaayiniidhaan wal baranii wal fuudhu. Yoo feesbuukidhaan wal bartee hin jaallattee itti heerumuu barbaadde ta'e maatii kee ergi obboleessa keellee haa ta'u ganda akkas akkasii mana akkas akkasii daqiitii gurbaa akka hin dhossin obboleessa kee haa ta'u obboleettii guddoo yoo qabaatte immoo obboleettii guddoo si hangafaa yoo qabaatte isheen abbaa manaa qabdi ta'e immoo abbaa manaa ishee sana ergi abbaa manaa obboleettii keetii hangafaa ergi bakka sanatti bakka gurbaa jaallatte sanatti ergiitii qe'ee akkas akkasii daqiitii warra ollaa qoradhu jara miti sanu jara warra gurbaa miti ollaa daqiitii naa qoradhu akkami jarri kuni zariin isaanii bareedaadha akkamii nama jireenyaaf ta'uudha zarii isaanii keessa maaltu jira akkami jettanii wal qorachuu qabdu maleetu waliin qoratin heerumtu jiru maa jechuu yookaan garbarra bahuu dandeessu garba wayii jira beektu yookaan garbarra baatu yookaan budaarra baatu baay'eetti beektu utuu zariin beekanii utuu zarii isaa Oromoo keessa zariin kee maal keessa utuu hin qoratin kan heerumtan maali deema maatii qorachiisaa qomoosaa Oromoo keessaa zariin isaa maaliidha akkamii jedhaati qorachiisaa laala malee fiiddanii jettanii waan hin taane irra hin bu'inaa isinitti meera gaarbi waan hin taane irra bu'inaa fiiddanii jettanii maatii kee ergi yookaan obboleessa kee ergi yookaan immoo jaarsa obboleettii keetii hangafa adii ollaa qorachiisi ollaa waa hunda beeka waan ta'eef iccitii waa hunda namaa hima jechuudha. Okay yoo zariin isaa qulqullusii ta'e bareedaa ta'e jarri sun jaran nagadatudha. Amma dhuganiif machaan ta'e akkam goota jarri gurbaa dhuganii machaa hojiin hojjetanii bakkeera nyaatu bakkeera dhugu yoo ta'e akkam goota gurbaan asii zannatti deema. Yoo immoo nama qaamaa oolaa hojiin hojjetu maatiin isaanii qaamaa oolaa hojiin hojjetanii isaan jara hojii jaallatan miti yoo isin jedhan akkam goota rakkoo kanaaf hubadhaatii qoradhaatii eerumaa malee sobanii hidhatanii raappee fakkaatanii surree jilbatti muranii maal jedhanii mataa firiizii godhanii deeman kun hin ta'uutii qoradhaatti eerumaashii sinimee jira. Sinitti mee jiraan of eeggannoo godhaa of eeggannoodhaan deemaa qorannoodhaan deemaa gaa'illi lama hin jiru gaa'illi tokkumaa bultiini keessa galtee jennaani keessaa ba'uun baay'ee ulfaataadha. Seenuun nama inni bubba'uutu nama dhibaa yaabuun nama inni bubbu'uun nama dhibaa. Isinitti mee jiraan laalladhaa heeruma
akkasumas biyyumti neerumaadhaaf namumti neerumaadhaaf hiriyaadhumti koo hin heerumti dhaabbatanii hin heerumina rakkoo qaba. Bultii jechuun jabduudha ijoollee keenya. Jabdu bultii jechuun jabduudha. Ilaaladhaati heeruma. Nama maallaqaaf si jaallatuu fi nama jaalala dhugaasiif jaallatu adda baasii beekadhu. Inni bara siyaanaa birriif si jaallata malee jaalalli dhugaan hin jiru, badee jira. Isinii himeen jira. Yoo jaalala si jaallachuu fedhe maal qabda? Mana akkamii ijaarrattee qabda? Akkamii lafa akkamii? Midhaan yoo gabaree ta'e hektaara meeqa qottee gashita? Maal qabda jedhinitti gaafadhu. Inni si gaafachuun qabu situ gaafate hojii isaa gaafattee waa hin hojjetu gaafattee itti heerumuu qabda jechuudha. Malee simbiloo kamtu hin ta'ina. Miidiyaa kanarraa waa hundumaa barattu hin goyoomtu jedhee yaadu. Miidiyaa laalaati waa hundumaa achumarraa baradda achirra jira. Waan jaartii mudatu, waan jaarsa mudatu, waan hiriyaa mudatu hundumtiyyuu yuutuubii irra jira, feesbuukii irra jira, tiktookii irra jira. Arecha ol baasee falafalaa oola waan ta'eef barumsa irraa isiniif haa ta'u isiniin jechuun barbaada. Hin nyaatamina birrii keessa ol keewwadhaa malee namatti